odeeffannoo atantamaa hundi keessan viidiyoo kana share oliif godhaa. Warroonni keessattuu na gaafattan Dubaay dhuguma dhaabbatte moo ni sobani warri jettaniif deebiin keessan kunooti. Eeyyee dhugaadha, dhugumaan dhaabbatte. Kanaaf dallaalli akka sobee maallaqa hiriyoottan keessanirraa obboleeyyan akkasumas namoonni fidachuudhaaf fi qophii fa'aarra jirtan akka sobanii isin hin nyaanne atantamaan akka maallaqa itti hin kennine akka dhaabbatuuf dafaatii viidiyoo kana waliif share godhaa, namoota hin dhageenye dhageessisaa jechuudha. Egaa Dubaay sababni isiin dhaabbattee fi nama tokko irraa odeeffadhe jennaan biyya kana keessatti namoonni hedduu sababii badaniif siistama mootummaa kana keessatti namni achi as dhufu malee as achi galu sababii hin jirreef mootummaan irratti xiyyeeffateeti waan kana cufee jedhan. Eeyyani dhugaadha. Biyyi Imaaraattuun biyya uummanni isee baay'ee xiqqaati, garuu irra caalatti namoota biyya alaattu biyya sana keessa jiraatanii jechuudha. Kanaaf ulaagaalee seera jireenya biyya sanii siistama hedduu cimaa gootee kan isheen itti fayyadamtu jechuudha. Siistama sanniin keessaa namoota hedduu biyyuma sana keessatti jalaa badanii waan dhabdeef biyya sana keessaa yoo hin bahin waan kana gochuu danda'anii jechuudha. Kanaaf isinillee ni beektu, nus ni beekna waan ta'eef namoonni hedduun biyya sana keessatti mana hojii, mana madaamitii akkasumas mana koontiraataa hojiidhaaf yeroo dhaqan namoonni hedduun ni badan. Sababii saniif waan kun ta'uu danda'a, garuu hanga guyyaa inni deebi'ee banamuutitti dallaalonni Dubaay keessattuu kan namoota hedduu maallaqa irraa nyaatanii akkasuma boochisaa sababii amma jiraniifiyyuu ammaayyuu wanti kun akka hin dhaabbannetti maallaqa isin galchisiisanii akka isin irraa hin nyaanne of eeggannoo cimaa taasisaa. Maallaqa keessa yoo kennaa jiraattan akka hin kennine yeroodhaaf dhaabaa. Soba jechaa oltamatti hirina jala deemtanii isin warra akkas jetta sun dallaala ta'uun oolleen birrii namaa nyaattan jechuudha. Ashama harka fuunii hordoftoota koo nagaa lafa jirtanitti isiniif haa ta'u, akkam jirtu nagaa keessanii. Yoo fedha keessan ta'ee chaanaalii kana subscribe godhaa, warri haaraa dhuftan akkasumallee share like gochuun dagatina, warra dhageenyi biraan gaasiniin jira. Sababa maaliif Dubaay yeroo hammaa kanatti dhaabatee akka jiru yeroodhaaf isinitti beeksisa jechuudha. Viidiyoo namoota garaagaraarraa dhaggeeffadhaa itti fufaa isiniin jira. Sagalee kana hundi keessanuu daddafaa rabbii jedha akkuma dhageettanii share walii godhaa wal biraan ga'a. Ijoolleen haarawaa Itoophiyaa irraa gara Dubaayitti dhuftan Dubaay irraa Itoophiyaa irraa Dubaayin dhufuu fiizaan dhaabbatee jira. Akkuma dura obboleetti fiizaa baasanii gara turistii fiizaatti qayyaramanii fidan amma booda warri dallaaltota isinitti himu. Sababbiin isaa birrii galchi daddafi isin jedhee birrii keessi galchisiisuu danda'a. Itoophiyaa akkuma biyyoota 9 kanaan dura isinitti himee Dubaay biyyoota 9 fiizaa isaanii oggortee jirti isin jedhetti Itoophiyaa illee turistii fiizaa fi obboleetti fiizaadhaan biyya kana keessa dhufu oggoranii jiran. Birrii kee qarshii 400 gannayxee biyya kana dhuftee boolee biyya kanaatii uf duuba deebisa. Siistama namoonni nama 400 fi nama 400 fi homaa olitti kan lakkaa'amu. Ijoollee haaraa Itoophiyaadhaa gara Dubaay dhufuudha jettanii shoshoraa jettan paaspoortii birrii guutuu dide jettanii asii wajji kaatanii qarshii walitti guuraa jirtan. Adabadhaatii qarshii keessan maradhaa akkuma kennuudha kaatanitti deeffame qaddaa deebisaatii jechuudha. Maali yoo jettan booda qarshii 400 nyaatamee badee jettanii kan duraan boodni jechuudha. Kunoo isinitti maalirra dhaggeeffadhaa qalbitti hin jiru. Okay? Amma nama haaraadhaa fi viizaan laatamaa hin jiru. Yoo maratti kan. Guutumaa guutuutti namoota Itoophiyaatiif. Maaliif yoo jettan namni baay'atee gimmaashni qaraamaa seenee, gimmaashni mindaan dhowwatamee, gimmaashni immoo qabamee mana hidhaatti guurramee kanaaf jecha viizaan laatamaa hin jiru. Uummanni qaraamaa keessa jira gimmaashni jechuudha. Maal gimmaasha reef maybe namni amma haggaawii ta'ee biyya kana keessa jiraatu nama kan baay'ate parsantii 100 keessa harka 3 yoo ta'e dhugaa dubbachuuf ta'an jechuudha. Dhugaa walitti himnoo ta'e. Shaakka dhagaa. Ajman namiyatu Itoophiyaa biraa sanitti fakkaata dhugaa dubbachuutan hundi isaanii immoo akkamitti jiru iqaamaa hin qaban warra qaraamaa keessa galee kun jirtu jechuudha. Kanaafuu biyya keenya miti Itoophiyaan jirru kaa'e biyya namaa keessa immoo seera kabajnee waan godhaa jedhan goonee waan isinirraa eegamu hunda goonee waan isaan irraa eegamu waan godhan jedhamee nu ajajame hunda gooneeti biyyooma sana keessa jiraanna jechuudha. Kaala balazaa wal gurree gara biyya keenyaa yookaan immoo gara mana hidhaatti. Okay? Namoonni irra darbu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf maal isin jechuudha waan isaan qalbii isaati. Sassaabbamaatii qarshii keessa walitti qabadhaatii waan tokko hojjedha biyya keessan keessatti bakka. Hambaan
bira baane homaa gochuu hin dandeenyu. Faayidoo beektu dur jechuudha shamara biyya arabaatti galte argee odoo garaan kiyya nanahee biyya arabaa kana natamanyee baatee raate. Akkuma obbolaa kiyya wajjiniin haadha kiyya wajjiniin obboleettii wajjiniin biqaa jireenya isaan jiraatan jiraadhee gammachuu isaan gammadee gaddi isaanii gadda kiyya ta'ee isaa wajjin taa'ee bishaan isaan dhugan isaa wajjin jiraadhee sila habeet gammachuu qosanitti himuu danda'u. Garuu waan kaleessa darbe waan ta'eef har'a moo duubatti deebisuu hin danda'amu. Darbeera waan ta'eef. Kanaafuu nama amma immoo bakka kaleessa nuti turre waa yaada kaleessa nu yaadneetii biyya kana dhufne sanii asitti mindaan keeti jiyaan argattu baay'ee xiqqoodha. Guyyaa naggaadee miti qarshii akka barbaadetti argattu. Kanaafuu akkasitti yaaddanii hin dhufnaa biyya kana. Birriin mukarraan qalaxxafamu. Ji'a eegdanii fudhattu. Ishiin immoo waliin geessu. Birriin biyya kanaa mo'aa isaan beeku barakumallee qabu. Mindaan kee baay'ee tolle. Mindaan kee baay'ee xiqqishuudha. Odoo barattee odoo mooyaa qabaattee yookaan mooyaa keetiin yookaan barattee saniin qaxaramtee illee biyaansi mindaa gaarii argattaa. Mindaa gaarii argattu san immoo gisee gara Itoophiyaatti sharafamu maallaqa gahaa ta'ee si argamuu danda'a. Saniin immoo jiruu kee jijjiiruu dandeessa. So mindaan ati biyya kanatti argattu baay'ee xiqqoo waan ta'eef mana namaa hojii gadhaan hojjetu waan ta'eef mindaan kee ol jedhu miti. Kanaafuu bakkuma jirtan isa kan jiraate yaadati hojii mataa keessanii uummadhaa. Sassaabbamaa achi taa'aa nuufillee hojii nu uumaa. Kalaas nutti hin dhufinaa isin hin barbaannu. Yoo isinii ta'ee yoo dandeessan ofitti nu fudhadhaa malee. Shuuhaa. Namoonni tokko otuma dhugaan ija isaanii fuuldura jiru dhugaadha jechuutiin barbaadanii guyyaadhuma ifa kanaan halkan namaan jechuuti jaallatu jechuudha. Maaliif ani dhugaa dubbachuudha fi durumaaniyyuu jechuudha Dubaayii viizaa hojiitiin akka hin dabarsine viizaa daawwannaa yookiis immoo firii viizaa isa jedhamuun dabarsaa akka jiranii ofii kiyyaa nan beeka jechuudha. Sababni isaayyuu namni nani Itoophiyaarra jechuudha karaa sanaanii viizaa daawwannaatiin Itoophiyaa irraa gara Dubaayitti kananan jechuudha nama wajjin haasa'ee kana fichisiisee hin jira jechuudha. Kanaafiyyuu waan argitan hundumayyuu soba hin jedhina. Maaliif obboleettiin keenya obboleessi keenya yoo miidhame homaa bu'aa nuuf hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu maaliif biyyarraa gaafa dhufan obboloonni keenya kaan liqeeffatanii kaan horii maatii isaanii qotiyyoo isaanii manallee gurguratanii hojii hojjechaa jiran kan bajaajillee gurguratanii gara biyya Arabaa kana dhufantu jiru jechuudha. Kanaafiyyuu namni kamiyyuu idaatti otoo isheenin maallaqa isaa otoo hin nyaatamin obboloota keenya fi wanta arginee fi wanta dhageenye tokko gaafa waliif qoonnee uumaan keenyallee nutti gammada sammuun keenyallee nutti gammada jechuudha. Kanaafiyyuu keessumaa jechuudha warri akkasitti waa'ee Dubaay kana jechuudha soba maal jettan jala deemtanii isinii warra sobeetooyi maallaqa namaa jechuudha gola Arabaa keessa taa'ee biyya Arabaa keessa taa'ee warra obboloota akka keessanii warra bakka kaleessa jechuudha namni kamiyyuu biyya Arabaa keessatti gubatee dafqee iddoodhuma amma geessan kanayyuu geessan jechuudha. Warri amma haala baatanii akka barbaadan taatanii maallaqa namoota keenya kan nyaattanii soba kan jettan kun jechuudha. Dallaalonni sobaa Dubaay keessatti kan argamtan ijoollee keenya fiddanii mana tokko keessatti walitti naqxanii amma immoo jechuudha gaafa Dubaay yeroodhaaf jechuudha haalli sisteemii isaa akka sirreeffamu yeroo dhaabatu kana soba jettu jechuudha nama jala yaatanii. Kanaafiyyuu jechuudha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf dhaabadhaatoo of laaladha. Akkasuma immoo obboloonni galtanii gara Dubaay deemuudhaa jirtan akkasuma immoo biyya keessaa illee dallaalonni jechuudha viizaa sinii hojjetame tiikeettiin sinii citeera deemuutii hin dandeessu oo siniin jedhani hamma haalli kunii gar tokkotti gorutti akka hin deemne siniin jedha yookiis immoo maallaqa keessa fuutanii akka hin kaffallee booda dhiiga boosuu siniin jedha obboloota koo. Maaliif har'ayyuu ija kooti wantan argetu jira jechuudha. Ijoollonni Dubaay keessa ta'anii ijoollee gara biyya Dubaayitti kan guuraa jiran har'allee akkuma durii sanatti laayivii banatanii otoo akka kanatti darbaatii jiru isin finna jedhanii maallaqa ijoolleerraa kan guuraa jiranii waan baay'ee aasaa kan jirantu jiru jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Namni yeroo har'aa kanatti namaaf dhiigutii dhiise bakka ofiisaatii qofa jiraachuu isa kanadha jechuudha kan inni yaadaa jiru. Kanaafiyyuu akkuma dhaga'aati turta viidiyoo kanarraa namoonni hedduun jechuudha wal harkaa fuudhanii daddabarsaa jiru. Namoonni hedduun illee irpoortii keessaa deebi'aatii jiru. Kanaafiyyuu jechuudha hamma haalli kun sirreeffamutti bakkuma jirtuunitti dhaabattanii to'i yookiis immoo gara biyya biraa akka imaltan isinitti hima. Maaliif biyyi kun kan
dhaabame yookiis immoo yeroodhaa fi kan akka hin deemamneef uggurame shamarranis dhiiras hunduma ilaallata jechuudha. Warri maallaqa keessan kaffaltanii immoo isin jalaa qabame rabbi gara keessan haa ta'u homaa miti isiniin jedha wanti godhamu hin jiru waan ta'eef iyyuu dallaalaan illee maallaqa keessan isiniif deebisuuti dhiisuu danda'u jechuudha. Isaan qarumaan iyyuu namarraa nyaatu kan uggurame tikkeetti viizaan gubatu dhiisa ta'u isiniin jedha. Kanaaf iyyuu odeeffannoo kana jechuudha yoo isinitti tole nama biraa fayyada namni biraa illee hin nyaatin yoo jettan illee sheer godhaadha isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin immoo hanga walitti deebinutti nagaannaa turaadha. Akkasuma immoo warri yaada bareedaa naaf qooddanii yeroo hundumayyuu galatoomaa jecha warri hamilee namaa cabsitan immoo isinii ofiidhuma keessaniif iyyuu jechi isinii sammuu keessan keessaa baaftanii deebi'ee sammuudhuma keessan miidha waan ta'eef iyyuu ilaalcha gaarii qabaadha. Otoo ana ta'e otoo anarra ga'ee maalan ta'a baqa natti tolaayi badiisi namaayi otoo ana ta'e immoo akkami jedhaatoo akka sanatti itti yaada isiniin jedha. Kanaaf iyyuu hordoftoota koo wanti hin balleesse oo jiraate na of kalchaa jecha yaada qabdan illee komentii jala kaa'uuti hin dagatina. Viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo sheer laayik gochuu akkasuma immoo mana kanallee sabskiraayib gootanii na jajjabeessuuti hin dagatinaa isiniin jedha. Ani viidiyoon hojjedhu dirqama fudhadhaa jedhee namni tokkoyyuu hin dirqamsiisu jechuudha. Abbaa isiniif ta'e keessa fudhadhaa toon na gargaaraa haal baqa wanti darbaa jiru kun na gargaara hojjettanii keessa fudhadhaa too itti fayyadamaa isiniin jedha. Obboloota koo maaliif dirqama miti wanta kamiyyuu miidiyaa kanarratti filanneeti kan nuti dhaggeeffannu. Kanaaf isin fayyadaa hin jiru yoo ta'e dhiistanii irra darbitanii wanta isin fayyadu dhaggeeffachuuti dandeessu jechuudha.